argatanii dubbisuu danda'u warreen dandeenye garuu asirratti kaawwamee jira jechuudha. Keewwata sadiin gargar qooddamee mootummaan amantaan qabu amantaa fi mootummaan gargari amantaan mootummaa keessa dhimma mootummaa keessa seenu mootummaanis dhimma amantaa keessa seenu wanti jedhu sirriitti jira sararamee kaawwamee jira jechuudha. Mee kanaa wal qabsiisiitii wantoota ulamoonni fi namoonni hordoftoota amantootaa ta'an waan kana wal qabatanii kaasan kuni hiika maalii qaba jettee yaadda? Kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif amantii fi amantoonni xiqqeeffachuu qaban. Bakka maafiyaan itti dhokatu. Bakka waa'ee siyaasaa qofaa miti bara waan paartii siyaasaa deeggaruu qofaa miti. Paastoroonnii fi sheekonni qeessonni hedduu miti. Muraasa ta'an qondaalota mootummaa wajjin ta'uudhaan hojii saamichaa, hojii ajjeechaa keessatti hirmaachaa jiranii jechuudha. Kuni maqaa amantii balleessaa jira. Kuni maqaa uummata balleessaa jira. Keessattuu uummanni keenya Pirootestaantii dammaquu danda'uu qaba. Gareen tun dur maqaa Oromoo jala dhokatteet maqaa Oromoo sochootee hagamta akka maqaa Oromoo akka xureessite uummanni keenya keessatti kan Finfinneen beeka. Namoonni muraasni baadiyyatti Oromoo saama, Oromoo ajjeesaa maallaqa achi fidan. Finfinneetti ittiin caffaraa kuni mootummaa Oromooti nuti Oromoo reechaa namni kuni mootummaa Oromooti baalagizee jee Oromoo hundi walirratti akka jibbu ilaalchi farra Oromoo akka babal'atuudha. Amma immoo paastoroota muraasatti fayyadamuudhaan akka waan kuni mootummaa Pirootestaantiidhaa ta'eetitti akka himamu. Dole hedduu warri amma nuti raa'ii maal raajii maal bakka bu'aa amantii saniitti waan fudhatamuuf namni ilaalcha farra Oromoo akkuma develop godhetti ilaalcha farra Pirootestaantii develop godhaa jira biyya san keessatti. This is dangerous. Kun ummata keessatti agartee maal gooti baalagee yeroo hunda gaafa nu ijoollee irraa kaasee maal gooti dhayitee qe'ee namaa dhagaa darbitee fiidee maatii jalatti dhufti. Yoo dhagaa itti darbame immoo dhagaa waggaa darbu maatii wal dadha. Kunis amma wanni amantiidhaan godhamaa jiru kun amantii fi amantoota walirratti kan xureessu waan ta'eef warri amantii san keessa jiran warri Pirootestaantii haa ta'an warri Musliimaa no siyaasa feetan deeggara garuu waltajjiirra waggaa teessan namoonni amma warri raajota jedhan sun dhuunfaanii miti kan dubbataa jiran bara ummata duratti bakka silaa sagaleen waaqaa dhugaan waaqaa itti lallabamutti waan hin fakkaanne waan waaqannatti garsiise jedhanii waan hin fakkaanne godhuun kun tokko amantii sun kabajaa akkan arganne godha. Lammaffaa amantoota sanii fi warra biraa jidduutti rakkoo uumaa deema. Badiin mootummaan hojjetu sun immoo akkuma Oromoo irratti dhiibamaa ture Pirootestaantii irratti akka dhiibamu godhaa jechuudha. Kan Oromoo rabbi nu gargaaree nus tattaafannee bara dabre kana haga tokko sirnicha kana sirna Oromoo bakka hin buune sirna maqaa Oromoo uffatee garuu Oromoo iyyuu miidhaa saamaa jiru. Amma akka deliberately godhu warri qondaalonni kunis warri paastoroonni muraasni kunis garuu kan Shawaa Lixaatitti dhumaa jiru kan Wallaggatti dhumaa jiru Pirootestaantii miti kan hidhaa keessatti kan Burraayyuutti baay'isaan faani fixaa turan eenyuun addatti faayidaan Pirootestaantii paastarri namni lamaa sadii duroomuu danda'an duroomanii rullee samii irra deemaa jiru. Uummanni amantii sun hordofu garuu kan har'a qaalomina jireenyaatti rakkataa jiru kan har'a dhiibamaa jiru kan amma rakkataa jiru ummatuma hunda ummata Pirootestaantiiti ummata Musliimaati ummata hunduudha jechuudha. Kanaaf sheekota paastoroonni biroos akkasumas warri amantiilee kana keessa jiran lakki dhaabadhaa nurraa siyaasa feetan deeggaraa garuu waltajjii amantii teenyaati irratti
dhuftanii waan amantii keenya rakkisheessu waan amantii keenya busheessu hin dabarsinaa jedhanii dubbachuu eegaluun kun waan abdii namaa kenna. Inni namaa itti dhangalee asiin ga'e kana arraan kana duriyyeen udaan birraa naqin tabaatii sagalee akka keenya dhalatte diqaalaan udaan birraa naqin diqaalaan baranga guddatte gabbaatee hawaasa hargee haadha hargeedha bochisuudhaaf mirgan qabdi. Yoomillee taanaan kamanchaan qabne dhagaa qaba dhagaan qabne qawwee qabdi. Sigalee wanni mootummaan Itoophiyaa Abiyyiin Ahmad mootummaan Itoophiyaa wanni biyyi haana ga'ee harka tujeeti dargaggoo ijoollee amata 15 17 biyyaaf haadha jalaa fuudhee ilmoo haadhi takkaa ija keessa laalteen kuufin haadha jalaa fuudheeti biyyaaf hidhachiisee raayyaatti biyya godhee qabsoodhaaf masaraa mootummaa keessa lolaa jirti. Arrammoo haati harargeedhaa gabaa qabeenya qabdu ilmoo hanga hafeen barsiifachuu dadhabdeeti. Jimaan isin amata meeqa jilbaan itti lafarra deemtee haramaa jalaa haramtee liqii itti haadhattee madaamaraa fi summi itti bittee jimaa tajaajiltee asiin geesse gabaaf dhalaa'uu dadhabeeti. Ilmi haati miskiinaa ilmi abbaan miskiinaa tokkichi warri ijaaf qabu tokkichi warri dhiiraaf qabu hin dalagadhaa akka nama tokkoo jee qabeenya barbaada haadhatii fi abbaa fiidhaan gabrummaa irraa baasa jee konkolaataa namaatii fi konkolaataa isaa gidduutti lubbuun isaa daangaa harargee baatii fi harargee lixaatii fi magaalaa Finfinnee gidduutti dhiigni isaa dhiiga saree ta'aa jira. Waa garii rabbiin hin cinqan waa garii osuma beektuuti itti deemtee nageebuuf waa garii rabbiin hin cinqan waa garii rabbiin hin cinqina dhaamsa obbolummaati kun yoomillee taanaan wanni mootummaan Itoophiyaa ijoollee dargaggoo mala baafaatu wanni leenjisee hidhachiisee qabsoo godhee masaraa mootummaa keessatti galcheef nagayni biyyaa akka biitti nagaa harkattuuf. Hawaasni harargee yoo nagaan harkatu yoo nagaa harkatu amata rabbi hadiya qabriin yaadatti isan harku ka duniyaa gubbaa jiru duniyaa gubbaa jireenya bareedaan jiraatu. Yoomillee taanaan qabsoon hawaasa harargee kamancaan qabne dhagaa haragaan qabne qawwee. Egaa obbo Joor viidiyoon kun baay'ee miiraan guutamee haasa'a. Qeerroon kun waan hawaasarra ga'u sirriittidha jala sararee sirriitti kaasaa. Tokko lamaan tarreessee kaasaa. Gaafiidhuma rakkoo gidduu sana jiru sirriitti addeessaa jedheetiin yaada. Akkamitti ilaalte dhimma kana wal qabatee ajjechaawwan dhibba darbe kana gidduu sanatti raawwatamu maal jettaa? Ilaalchi kee maalidha asirratti? Sana booda garuu tokkoon kaasnee waan irraa dubbannu baay'ee qabna. Waan kana gaarraa gabaasaan ture hordofaan ture. Maaltu ta'aa jira ka jedhu waan haallu. Karaan mataa haaraatti Adaamaa jidduu yookiin immoo Bordodee Adaamaa jidduu jiru kuni bosona hanga tokko waan qabuuf humna mootummaa hedduu jira. Kaambii makalaakaa hedduu jira. Kaambii poolisii Oromiyaa hedduu jira. Ganda gandatti immoo poolisii gandaatii fi milishaa jira. Humni nageenya Oromiyaa nageenya biyyatti guddaatu maaliif karaan kun karaa guddaa Jibuutii geessuudha beeke. Miidhaan garuu irra jireessan kan gahaa jiru daldaltoota Jimaa Harargee lixaatirraa jechuunis Galamsa, Baddeessaa fi Bookeerraa fidani kan irra gahaa jiru. Kun nagumaan dabraa jira. Waa lama raawwanna. Tokko warri tarkaanfii kana fudhatu dhaabsisuun mootummaa humna gahaa naannoo sanii qaba. Dhaabsisuu inuma danda'a jechuudha osoo barbaade. Kanaaf humni nageenyaa naannoo sanii waan kana keessa harka akka qabuu fi dhorkuu akka hin dandeenye. Namootni lubbuun baraaraman, namoota qabamanii baay'an, namoota madaa'anii hospitaala jiran hedduun dubbise. Hoggaa makalaakaa dhagan, hoggaa poolisii dhagan dhimmi kun nuun laallatu jedhanii kiiloomeetira hafa kiiloomeetira bakka itti dhaaman rukutaman irraa hafa kiiloomeetira hoggaa dhagan poolisii kaambii poolisii jira. Poolisii humna guutuu hidhate. Kasilaa karaa makalaakaa jira, milishaa jira. Tokko kana namni hubachuu qabu. Kana humni keessaa qabaachuu agarsiisa. Lammaffaa yeroo isaan ka'an Baddeessarraa Galamsoorraa Bookeerraa hoggaa isaan ka'an dura bilbilamee itti himamaa konkolaataa meeqa deema shofeerri eenyufaadha maatii isaanii waan qabamu hin qabu ka jedhu dura itti himamaa jarri dhaabatee eegataa jechuudha. Sadi mallayni baankitti seena. Mallayni baankii daldala Itoophiyaa seena.
dur dafanii baasan amma baasanii bakka fedhan suuta deemaniin fakkeenya inni damma warri ciroo tokko nama qabne jedhan akkaawuntii san maatii dhokfame waay maaliif dhokfamuun barbaachise maallaqni achi keessa jijjiiramaa jiru sun maaliif dhokfamuu barbaachise kana kan dhoksuu danda'u immoo eenyu gama tikaa fi nageenyatiin tiksuu kan didee ummata saaxilaa jiru mootummaa ta'uu agarree jira. Gara baankiitiinis baankiin silaa poolisiin sakatta'uu dida hoggaa immoo walabaan sakatta'uu yaalamu. Fakkeenya maaliif nu dhoksuu barbaadan baankii shiftaa saaxilamuurraa mootummaan rakkoo maal qaba? Why do they want to protect an outlaw? So kan kasi agarsiisu wanni kun kan godhamaa jiru sadarkaa olaanaa mootummaatitti. Kana immoo akkuma siin jedhe guyyoota deeman gara keessatti qofaa tokko na jira ganni narraa wayyaa'e pirezenteeshinii qopheessee jira. Caasaan kun Harargee lixaat irratti bifa kamiin akka ijaarame, Adaamaa irratti akkamitti akka ijaarame, akkamitti akka walitti dhufu, akkamitti opereet akka godhaa jiru immoo kanan saaxilu ta'a jechuudha. Tole Jawaar gaafiidhuma kanaan wal qabatee namoonni baay'een akkasumas abbootiin amantaa keessattuu abbaa amantaa tokko ammaa asirratti dhiyeessinee gaafiidhuma sanan sii kaasuu barbaade. Finfinnee karra shantu seena magaalattii sana. Iddoo garaagaraatiin irra daldala gurguddaatu deemu. Kallattii jibaan ittiin galu jira, kallattii garaagaraatiin albuudni garaagaraa ittiin galu jira, iddoo garaagaraatiin wantoonni gurguddoon magaalaa sanatti dhufanii giddugala biyyaatti gabaadhaaf dhiyaatan baay'eetu jiru. Kaashi gurguddaan iddoo itti kaashi filoon itti jijjiiruutu jira magaalatti sana keessa jechuudha. Kallattii shananiinu. Wanti kun maaliif kallattii kana qofa irratti hirmaatee jedhanii gaafatu sheekni kun. Kanaa inni gaafii keenya xumurraa mee maalidha hiikkaan isaa gama kanarratti walitti xiyyeeffatee fi gaafii hayyuu amantaa kanas achumaan dhaggeeffannee deebiseetti jechuudha. Duuti haraa geefi hara Finfinnee nama deemu irratti gaggeeffamaa jirtu. Shanan Finfinnee seentu ofirraa fuulleeffamee seenu. Duuti haraa geefi hara Finfinnee nama deemu irratti gaggeeffamaa jirtu. Ulaa shanan Finfinnee seentu irratti gaggeeffamutti hin jirtu. Maali kun? Maaliif rakkoon kun ta'a? Nuti qaadii goonee hayaa jennee kana godhaa jedhan goon waa hunda jala deemu jiru. Har'aa booda rakkoon nurratti deemu jirtu kun ji'a amantaatii ji'a dinagdeetii ji'a lubbuuti. Ji'a misooma keenya mancaasuuti. Mootummaan rakkoo kana ammatti ulaalee akka nuu deebisu biyya irratti fuula uummata islaamaa bal'aa duratti rakkoo kana ni balaaleffannaa amma booda nurra haa dhaabbatu. Gaafii dhuman si gaafadhe kaasu. Maal jettu asirratti? Akeeka siyaasaa fi akeeka saamichaas qaba. Jimaa irratti jimaa Harargee lixaat irraa gara Finfinnee dhufu osoo hin ta'in jimaa gara Somaaliyaa Jibuutii deemullee irratti waan ishee guddaa godhamaa jira. Karata guddaa godhamaa jira. Uummanni akka dalayne waan Orofresh jedhamu dhaabbata fakkeenya Orofresh waan jedhamu tokko dhaabanii badeessaa irratti Abudaa irratti jimaan akka duraan gurguramu kabalchiifamaa maallaqni sun immoo magaalota saniin galu Oromiyaaf galaa jedhama bakka inni galu hin beekamu. Orofresh immoo sheer kaampanii nama ta'u dhaabbata mootummaaleetiin ta'e sheer kaampanii. Sheer kaampaniitu waan kana godhaa jira jechuudha. Jimaa gara Alaabos daldaltoonni keessa baafamanii waan hojjetamaa jiru jira. Akkuma isin jedhe kan bal'inaan itti deebina. Hojii siyaasaa hojjetamaa jiru tokko tollee jira. Karaa kana osoo hin ta'in karaa lama. Karaan gara Salaalee deemus bakki namni itti butamu kan biraa karaa Salaalee deemu. Lafa kiiloomeetira 10 keenya jira naannoo Alidooroo sun. Torbanii yeroo tokko torbanitti yeroo lama namni autobuusii guutuu fudhatama. Humna waraanaa guddaa osoo jiru kun godhamaa jira. Kunis akeeka siyaasaa ittiin deemamaa jiru jira jechuudha. Faayinaansii qofa miti. Kana ittiin yeroo fudhannee anis qorannoon godhaa jiru. Kana tokko ragaa wajjin uummataaf dhiyeessuu waan hin barbaaduuf wanni guddaan garuu uummanni keenya falmachuu qaba. Uummanni keenya wanti karaa Harargee irra godhamaa jiru kan karaa Salaalee irrattis godhamaa jiru shakkii tokko qabaachuu hin qabdan. Qondaalota mootummaatu humna shiftaa
alatti bobbaasee isaanii wajjin hojjechaa namoota ajjeesaa namoota ukkaamsaa jira. Kana qofaa miti. Kana intelligensii biyya dameen basaasa biyyaa sirriitti irra ga'ee ji'a sadii dura namoota Harargee lixaarraa bakka adda addaa qaqqabaa turan irra ga'an. Akka inni dhabne baranii garuu leenjiin akka kennamu jedhee isaan qallee argan. Hatta waan naafatamma akka qorannootti irra geenyee ajaa'ibna tokko kana mootummaa warri kontaaloonni mootummaa sirriitti beekan. Intelijensiin biyyaa hin beeka. Makalaakaa intelijensiin hin beeka. Federaal poolisiin hin beeka. Homaa godhuu dadhabnee jedhan maafiyaan humna isaaniitii guddaa irra guddaa ta'e maaliifi kontaalota olaanaatu keessa jira. Maallayni karaa Harargee irratti miskiina shofeeraa ajjeesanii dhufan kun maal godha heetaa? Maafiyaa Adaamaa wajjin Adaamaa irratti lafti ittiin bitama, manni ittiin ijaarama, ittiin caffarama. Maallayni kun akka isaan jedhan shanee bira dhaqee kan godhu miti. Maallayni kun addaan qooddatanitti Adaamaa irratti mana ittiin ijaarratan. Jimaan akka saamamu kasalli irratti wanni godhamu hundi isaa waan wal qabataadha. Qondaalonni Harargee lixaarra jiran sun qondaalota Shawaa Adaamaa jiran wajjin wal ta'anii qondaalota Oromiyaa jiran Araarsaa fa'aadhaan tikfamanit. This is a cartel. Mafia carteliitu uumamee biyya saamaa jira. Akkuma siin jee kana yeroo bal'aa waan fudhatuuf guyyaa lama sadeen kana keessatti qorannoo isaa nan qaba walitti qindeessee kan hin dhiyeessudha jechuudha. Tole obbo Jawaanidha marii guddaa fudhanneetidha kan si wajjin mari'anne har'a waan baay'eedha kan kaasnee darbannee yeroo keetiif galatoomiin siin jedha ani gaaffiin har'aaf qabadhe kanuma fakkaatu egaa addaan turree walitti dhiibuu keenyaaf anis dhimma barnootaa fi dhimma jireenyaati xinnoo biiziin jira waan ta'eef turee deebi'aa daawwattoonni keenya akka hubatan abdiin qabadha. Obbo Jawaar akkasumas yeroo dheeraa booda buusitti dhiibuu gaaffilee hedduun qabadhe sitti dhufaa yeroo keessirraa fudhadha akkasumatti har'aaf galatoomiin siin jedha waan itti dhaamtu waan itti dabarsu jiraate itti dabaluu dandeessa ani xumureen jira gama kiyya. Ayyee haa ta'u jabaadhu walitti deddeebinee ati uummata kanaa dubbachuu qabnaa uummanni kun hedduu garaadha nyaata uummata kana jalaa gubbaan irratti wal ijaaranii saamaa jiranii qaaloominni jireenyaa itti hammaatee irra maallaquma xixiqqoo kana ofishalii maqaa gibiraatiin maqaa buusii milishaa buusii maaliitiin saamaa jiranii kaachirraa hafe immoo karaa irratti dhaabsanii ajjeesanii saamanii uummata kana rakkoo akkana hin jirre keessa galchaa jiranii namni hundi waan kana irraa dubbachuu qaba. Kuni waa'ee paartii miti. Kuni waa'ee uummata miskiina kana akkuma takkallee waan biraa godhuu fi dadhabne dhugaa isaa baafnee addunyaan fi uummanni biraa akka beeku gochuun barbaachisaadha. Walitti deebi'a jabaadha. Tole daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork mariin keenya obbo Jawaar Mohaammed wajjin goone kanarraa kana fakkaatu ture dhimmoota ijoo ta'an 3-4 ta'an irratti kaasnee marii bal'aa goone hanga ammaatti waan daawwattaniif faana turtaniif galatoomaa.